Kabajamtootaa fi jaalatamtoota fuula feesbuukii keenyaa duraan dursuudhaan baga jala bultii ayyaana cuuphaa yookaan kataraatiin isin ga'e jechaa kan daawwachaa jirtan sagantaa ayyaana kataraa yookaan ayyaana jala bultii cuuphaa godina Arsii aanaa Loodee Xosaa magaalaa Jimaata Loodeetti gaggeeffamaa jirudha. Egaa guyyaa har'aa kana hordoftoonni amantichaa haala akkanaatiin faaruudhaan wangeelaa fi akkasumas gammachuu addaatiin sagantaa jala bultii ayyaana cuuphaa yookaan kataraa kana gaggeessati kan jiranii. Bulchaan bulchiinsa aanaa Loodee Xosaa kabajamoo Obbo Alamaayyoo Raggaasas iddootti argamuudhaan hordoftoota amantichaatiin ayyaanichi kan gammachuu, kan badhaadhinaa akkasumas kan jaalalaa fi dhiifamaa akka ta'u dhaamsa isaanii dabarsanii hawaasni marrisaa akkuma ayyaanni jala bultii cuuphaa haala gaariitiin kabajame ayyaanni cuuphaa immoo haala addaatiin akka kabajamuuf qaamoleen hundi qaama nageenyaa wajjin ta'uudhaan nageenya ofii akka tikfatan dhaamsa isaanii dabarsaniitiin jiru. Warra baranaa warra bara egeree nuunaa jedhu nagaan nuu turaa isiniin jedhu.